Deebi'eera. Sila JDK akka daawunlood naaf godhuuf koompitara kiyya irratti ajajiin ture, amma kun daawunlood naaf godhee fixeera. JDK koo kana Mac irratti hin fe'aa jechuudha. Kanaaf ala lama yoon cuqaase akka kanatti verify godhee naaf fe'uudhaaf na gaafata jechuudha. Achiin iddoo kanarratti JDK'n dhufteerti fe'amuudhaaf. JDK as dhufte kun maal jedhaa? Double click on eCAN to install jedhaa. Akkuma inni jedhe kan gochuudha jechuudha. Amma double click godhee kunoo JDK installeriin dhufee naaf fe'uudhaaf jira jechuudha. Itti fufii naaf fe'e jedheeni. Amma paaswoordii koompitara kiyyaan na gaafate waan ta'eef paaswoordii koompitara kiyyaan galchaaf jechuudha. Galchee fi install godhii jedheeni jechuudha. Amma irratti naaf fe'aa jira koompitara kiyya irratti JDK wanta jedhamu kana fe'eetii raawwadhee jechuudha. Ergan fe'ee raawwadhee booddee gara traashiitti immoo herguu barbaaddaa wanta JDK jedhamu kan hergumoo ol keewwachuu barbaaddanaan jira. Rakkina hin qabu haa turu yeroodhaaf keep jedheeni jechuudha. Erga kana gootanii booddee terminaalii keessan irra deemtanii JDK'n isin feetan kun isuma dhugumaa fe'amee moo hin fe'amne wanta jedhu ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf mee terminaalii san dura banee balleessan terminaalii haaraa banadha. Akka kanatti dhufee kanaaf soona amma Java minus version soona akka kana jedheeni waan akka kanaa naaf fidaa jechuudha. Sila garuu wanta akka kanaan turre Java hin qabdu naan jechaa tureyyuu amma garuu Java qabda naan jechaa jira. Kanaaf ergan Java fe'adhee booddee IDE jechuun Integrated Development Environment waan ta'eef environmentii kiyya setup gochuun qaba jechuudha. Kanaaf asuma irratti home folderii korra ta'een wantoota kana taanan raawwadha jechuudha. Home folderii kiyya irra jiraachuu dhiisuu waan akka kanaatiin check godha. So home folderii korra seenee achi keessa faayilota jiran akka kanatti ilaaluu nan danda'a. Warroota kanatu jira jechuudha. Kanaaf home folderii kanarratti Javaan environment isaa setup ta'e moo hin taane wanta jedhu kanaan check gochuu danda'a jechuudha. Echo $sign Java capital letter wanta jedhu kanaan galchaa jechuudha. Galchee ergan intarii rukutee booddee waan akka kanaa dhufaa. Kana jechuun setup hin taane jechuudha. Download godhee ergan fe'eeyyuu home environmentii kiyya irratti Java development environmentiin koo hin baramne jechuudha. Kanaaf deebi'een faayilota hidden ta'anis fi hidden hin taane kan ta'anis wal faanaan ilaalaa jechuudha asirratti. Kanaaf ls RSUAL yoon jedheeni waan akka kanaa naaf fida. Amma faayilonni isaan kun warra hidden ta'anidha. Rakkina hin qabu yoo hin jiran ta'an hin fe'attu, yoo jiru ta'an immoo hin dhiistu jechuudha. Maanni as keessatti faayila .bash _profile jedhamu hin qabnu. Kanaaf faayila kana qabaachuu qabna achi keessatti Java JDK environmentii waan galchinuuf jechuudha. Isa akkas gochuudhaaf maal goona? Mee terminaalii gara biraa baneen kana cufeen terminaalii gara biraa yoon banadhe akka kanatti naaf fidaa. Achirratti terminaalii irraa Mac irra yoo taatan akka kanaan touch.bash _ profile
faayila kana barbaadna waan ta'eef touch jechuun faayila underscore profile jedhamu kana uumi jechuudha. Akka irratti terminaal irratti kan fayyadamtanii. Okay.